Ajite sena zoti wandi afanga gura. Hara reaction lufne zira Nufana tura salgi lencho gamachuiji internet terete insa Antoni bisu serbon jalqaba irratti gizi argamu aadaala keenya akkasuma iddoolee seena qabeessa haroowwan keenya laggoota hedduu keessa mul'ata sirba aadaa kun Akkuma beekamutti sirbi kun ergoota garaagaraa dabarsa. Teetiyyaa jaa. Teetiyyaa jechuun waliif jiraachuu baqa. Teetii. Untuk tidak ada apa harga apa? Lagi di sini bisa dengar. Wallahi dugaan jaha bikkoota inni filatee fi uffannaan isaa hedduu takka das nama jaha. Serba Serbana waralon sa itu takkan matulti ya dari sakas bakatanati sanggara hanya batani garan hanya gargari kisi me bakatan ada ko gajja tilala itu takkan matula waralon ni dari filatefi ya dari saat itu takkan Akkuma beekamu yadalla dur fakkaata yadalli dur jechuun hedduu takka namatti tola yada dur fakkeenyaaf huwa jettee ijoolleen ganda hullee baabura achi teessee naasootii wanti afaan gaagura hedduu takka namatti tola waan dur jechuun akkam jeekaan isin himuun beekan nama hawwata Abangku dulu jagna mer seglin fatwa oke yang tergam di sini itu ni belakang akada ini sama erga takka kaba abba gada fakata akasuma wanta akka ululu takka kaba ta wan kai ilki erba turumba akasuma bishaan waan qabduna fakkaatti giseen akka laalu okay ergaa video asgodi sirbi kullee yaadamako murtee warra daalame
sasidi saskome ya damko arga fansi belame ibnulle wanu narkuya kormako ila kichumurani bambane berkatane ya kormako kamisan takalani satefatu kulashi sone sabata sone sabata sirfashi onne manaditata onne manaditata warwato tisirboya kormakoye alira kana sisu sirbitru silal koya litakoye dabarana tesu gori bora ajisa pachapura gori bora ajisa pachapura yashma shangomet kumakan shangomet bekone bilatuna wambane silatani wasichi balachura kadamaye 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 rusira Rumah ni jitu aman tahu tu mana? kadamaye Wah. kadamaye rusira Sanji. Ini sanji. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota fi hordoftoota Huzeen Tartiibaa kan kabajaaf jaalatanii bakka jirtanitti isin haadha qabsiin jennee turre walleen hanga ammaan tanaa daawwachaa turtan wallee aartistii Leencoo Gammachuuti reakshin karraa godhaa turre wallee Hariyaa Gaayii reakshin illee ni goona turre garuu ammoo nutti tollaan jalqabaa dhufnee turre walleen tun gizee akka ilaaltu sagaleen isii hedduu takka namatti tolte yeedalli isii caalaa walaloon isii hedduu takka ergaa guddaa qabdi. Maal jee kan simuun beeku sirba kanarraa wanti akka naatee garuu ni beektaa iddoo isaan filatan akkasuma shamarran isaaniitis hedduu takka namatti miidhaganii uffanni isaanii garan akkas hedduu takka namatti tola garuu immoo wanti isaan hedduu takka aartii teenya hara fuulduratti hedduu dhiibu jiranii dhugaa rabbii sirboonni akkanaa yoo hojjetame hedduu takka namatti tola garanumaan Oromiyaa teenya daawwadhaa jechuudha fataa waliin jenna reakshinii biraatiin hanga walitti isaanutti nagaan nuu tura.